seenaa amantaati. Okay? Siyaasni siyaasa amantaati. Aadaan isaanii aadaa amantaati. Wanni isaan qaban hundumtuu maaliin bixxilame? Amantaa saniin bixxilame. Aadaa tolfamaan sun aadaa keenya dhugaa. Inni tolfamaan sun isa keenya kana dhugaa akkanatti nu cabse dubara san. Sigalee isa sanii maalan jedhe ani maaliif akkana sinii kaase? Waldattiin sunii dabni isheen uummata Oromoo irratti goote hamma har'aatti nu madeessaa jira waan ta'eef. Otherwise badii nurratti godhan amananii dhiifama nu gaafatanii gumaa nu kaffalanii yoo ta'e wajjin nyaanna. Yoo kun hin taane garuu akkuma hindaaqqoo wal haadhaa jiraanna malee biyya san keessatti tokko addaan ba'uullee dadhabnu garuu nuti warra gumaatii wajjin hin nyaannu jedhe. Maal isin jechuu barbaade? Warri kana bixxile hin jiru. Fakkeenya bara daayinaastii sanii namni kun albaatiin isaa akka nama daffise nama fayyisa jedhamu suni takla hayimaanoot amma hin jiru namichi sun. Anis isan beeku hin jiru namichi. Gochaan bara san bixxilame garuu biyya keenyatti uummata keenya cabse. Waldattiin tuni garuu hin jirti beek institutionidha. Mallattoo qabdi, alaabaa qabdi, afaan qabdi, aadicha san qabdi, sirna qabdi, ilaalcha san qabdi ammallee jirti beek. Sigalee dhiifama gaafachuu qabdi gaafa siin jedhu namoota sana odoon ta'in sirnichi sun. Same thing Oromoo keessatti addi bilisummaa Oromoo jedhamu kuni erga ilmaan Oromoo bosona keessatti dhumanii saniin booda qulqullaa'ee kan bahee Oromoodhaa hojjete argaa hin jirru. Yoo jiraatellee ila gollechuma aangeetirraa kaasitii duubatti ol deebi. Hin dhibamaa nuun jedhu. Hin dhibamaan kun badhoo dachaa isatirraa jalqabe. Abbaan hin dhibamaa jecha kana nurratti dhale. Abbaan hin dhibamaan kun abbaan isaa Leencoo Lataati. Namni kun wanni inni Oromoo keessatti dhaabe ammaa miti ganaa Oromoo gara funduraa bara dheeraa ganaa gatii nu kaffalchiisa. I think gara duubaan deebisuudhaaf deeman irratti fakkaate. Yoo achi deemuu hin barbaanne maal godhuu qabna? Waa lamatti ta'uu qaba. Tokko dhaabbanni kun uummata Oromoo keessatti uummata Oromoo tuulamaa irratti tortorrii fi naaratiiviin isaan dhaabane. Daqiiqaa takka qofa jedhee bu'ama. Obsi. Doktor Taaddasaa Guutaa gadaa araaraa ol baasi. Jala kana jira. Okay, hayyee takkitti mu qofa jedhee bu'a doktor. Gadaa araaraa ol baasi. Waan nama kaleeti miti qabsoo kaleeti miti mata dhukkuba waan jedhu kana irratti hiriyaa guddaa obbo Taayyee Danda'aatu biyya tana wajjin ture. Taayyee waliin nama sanirraan ta'ee dubbisee nama wayii nama an barbaadu jira. Nama qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa ture. Maqaa isaa dhahuu hin barbaadu. Har'a akka Oromootitti biyyatti waliin ture garuu Taayyee wal beeka waan jedhu irraan beeku. Ilma Shawaatii Arsii keessa guddatee ani Oromoo ta'uu malee Arsooma Shawooma isaa irraa hin beeku ture dhugama rabbii dubbachuuf. Garuu akka nama tokkootitti wal gargaaree wal barsiifnee qabsoo adda bilisummaa Oromoo tan akka gaariitti mandhee ijaaree sochoosaa ture waan ta'eef gaafa inni Hadaamarraa ka'ee gara Sololoo deemu namnummaan Eerteraa jiru bilbilee qabsiise. Waggaa 13 itti murteessite wayyaaneen. Rabbi godhee bahe gaafa jijjiiramni dhufu kana keessa bahe. Nama jabaa ture. Nama san Taayyee wal beekanii walitti Taayyee akkaataa inni itti argu dadhabee jennaan nama as jirutu baran Taayyee waliin hidhamee sirriitti beekaanaan jedheen Taayyee wal argisiifne Taayyeen bakka godheef nama san. Taayyeen har'a bakka biroo jira. Taayyee kanatu gaafa wara adda bilisummaa Oromoo kanaan hidhameetiin Qaallitti keessa ture. Maakalaawii manni hidhaa inni ture hin jiru ture. Gufuun adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamee beeki namni kun. Shawaa jedhanii isan hiine. Garuu gufuu as keessa jiru kanatu jira. Gufuun kun socho'uu qaba gaafa inni jedhu mana hidhaa keessatti warri isaan ittiin haanni jara kanaa Taayyee nama mata dhukkuba jedhanii jala saranii itti himan. Taayyee adda bilisummaa Oromoo mata dhukkuba jedhaan. Wayyaaneen immoo adda bilisummaa Oromoo jettee nama kana dararti. Assassination jedhan suniif qophaa'ee ture namni kun. Rabbiin godhee sadarkaa sanillee odoon ga'in Taayyeen ba'ee jijjiirama san keessatti nama jabaa fi nama waan kana Oromoof deemu waan ta'eef sadarkaa san ga'e. Har'allee garuu
jabin isaa sun taayee nyaataa jira beek. Taayee irra dabree maatii taayee nyaataa jira. Wanni kuni waan jaarsa kana qofarraa odoo hin ta'in gufuun kun adda bilisummaa Oromoo keessa ni jira. Still now ni jiran. Nu adda bilisummaa Oromoo malee sabni beeynu eenyu qabsoo adda Oromoo eenyu qabsoon beeynu hin jiru. Jijjiirama nuu fide jennellee sabni eenyu hin jiru. Garuu waan kana dhiqamee as keessa yoo hin qulqullaa'in ol ba'ullee diina dura. Wallaahi ilmaan naafxanyaati olitti warri nu miidhuu deemu qabsoo kana keessa jiran. Waan kana akka amma kaaftan kanatti yoo dhiibnee qulqullaa'ee as keessaa hin ba'in gufuun deemu guddaadha. Dhiifamaa garuma jechuu fi galatooma. Ayyee takka. Thank you. Ni balleessin ni mabada. Ayyee. Ani waa xiqqoo dubbadhu. Okay. Ayyee. Badaa asirran turu. Bahar itti deebiitti aanta. No, ayi bahari nan jedhe. Bahar itti aanta hin jedheeni. Okay. Germaani ani yeroo sochii qeerroo irrattan si beekawa. Haalatti Oromoo dammaqsaa turte baay'een si dinqisiifadha. Haalli itti deemtu Oromoo tokkoomsuu irratti hojjetta yeroo baay'ee. Na xiqqoo amma wantiin kooment gochuu barbaadu maalidha? Qaamni dhugaa nama alaatu qaamni hundaa'e yookiin immoo Oromoon bilisoomee hin jiru ammaan kana. Yeroo waa'ee badii lakkoofnee beeluu balleessee beeluu akkas godheennee murtii laannu natti hin fakkaatu anaaf. Kanaaf amma naa softanii ani ilma shawaati. Shawaa keessayyuu ilmaan buuti. Innaa haasaasiin haasoftan keessa wanta nu badhutu jira. Eenyu fooliinsaa maal fakkaata seedhuun wanta nu badhutu jira. Innaa yuunifaayer otoo taane stiil amma badiin dalagamaa jira. Durirraa jalqabee dalagamaa dhufe. Badiin hojjetame lakkaa'umeen dhumu. Kanaaf okay, warri nuti qulqulluudha. Dhugaatti jirra. Warri jennu Oromoo tokkoomsinee maaliif wanti fedhiin Oromoo hundi galma ga'ee achii booda inni badii hojjete seenaan hundirra deebi'amee akka barraa'uu fi akka murtiin itti laatamu gochuun hin danda'ama. Ammaan kana garuu wanti gochaa jirtani maalidha? Divisive ta'a. Still qaamni kaan immoo haasaa asirraa haasoftani haallitti hiikaa laatutu jira. Kanaaf still nan tolchaatti balleessuu akka hin taaneef otoo irraa of qusanne bileemi wal gochuurra otoo wal qusanne. Okay, can I correct this? Yeroonu boruu iftaani situation ittiin murtee laatu akkas jecha waggaa 50 akkas isa yaada. Am I right? Na eeyyama mi'a dhowwanko. Okay. Eeyyama keessa nan barbaada. Gaafiin qaarratu barbaade sumaa'u ayyadee. No, afachuu gaafii miti. First of all, pretty much waanan godhuuf waanan beeku natti fakkaata. Nan beekas jedhee tana ni yaade. Pretty much I think Oromoo keessatti actually duratti namni dakanaa si barreessee ture warra shawaati miti nuti lafti keenyas tuulama nus tuulama warra tuulamaa jedhamna. I think Oromoo keessa oggaa shanan har'aatirraa kaasee warri amma qabsoo Oromoo keessatti goota jedhamanii lallabaman kana nuusii nuti oggaa darbi shanan kana keessatti hojjenne qeensa xurii keenyaa keessaan hojjenne waan Oromoo fayyadu jechuudha. Wanti amma miidiyaatti gadi ba'e kana waan amma har'a beeknuudha miti. Akkamitti hojjette ilaa Torontoo keessaa abbaa urjiiffaa inni jiru warra gurguddaadha jarri kun maqaan waame amma nama guddaa maqaa waame waan namoonni baay'een as keessa waan isaan beekaniif maqaa waame just as an example.
bakka jarri kun warra turetti hawaasni Oromoo akkaataa ittiin ijaaramuu qabu jennee horii guddaatti gad dhangalaafne close to 68,000 individually. Lakkii jedhee qaamni gaafa san ijaarsa kana fuuldura dhaabate qaama kana. Maaliif nu barbaachise? Oromoon seenaa sobaatirra teenyee waan jirruuf akkaataa amma jirru kanatti fayyadamnee tokkummaa Oromoo ijaaruudhaan akka fiduu dandeenyu gaafa jennu qabsoo Oromoon nu jalaa diigaa jedhaniitiin nu fuuldura dhaabatan. Akka nuti hojjenne immoo warra goobanaa jedhanii maqaa nutti moggaasan. Okay? Kuni amma murna wayiiti. Murni kuni miidiyaa irratti hin dhageessu. Hoo barbaade uummata Wallaggaatti dhaqeetti galcha. Nuti hin jenne beek. Individually nama tokkoon hin tuqinaa kan jedhutu koqamaa jira. Egaa ammaas deebinee gaafa sanachitti yoo dhiyeessinu maaliif asii kaase? Wantoonni nuti tuquu hin qabnetti black out goonee bakkee gugurraachi kuni bakka tuqamuu hin qabne jedhu namoonni dhama maqaa sii waame waan pirojektarii isa fuuldura taa'anii ijaan arganiif asitti himaa jiraan. Xaarreet turre. Hin didame. Cirraash nu ukkaamsanii badhoo dachaasaa namni hoogganaa baaroo tumsaa ture. Namni hoogganaa leencoo lataa ture. Namni hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ture bakkee sanitti. Hoogganaa siyaasaa. Kora godhame irratti namni hoogganaa ta'ee namoota kana dura qabsootti illee dabalame. Nama kana sammuun dhibamaadhaan hin jedhan waggaa 48. Gaafa isaan sammuun dhibamaadha jedhanii nu sabanii Oromoon hin qoodamu. Gaafa mooyyuu dhufame lakki sammuun isaa dhibamaa miti jaran maal taataniin dhibamtanii gaafa jennuun Oromoo qoodduun hin jedhan. Inni kuni fanxoo biraan natti himaa jira jechuudha. Lammaffaa. Gaafa nuti addi bilisummaa Oromoo asitti Finfinneetti ijaaramee nuun jedhu. Gareen kun immoo akkasii miti achuu ijaaramee gaafa jennu hoolaallu seenaa warra Tuulamaa asiif akka waan nuti Arsiitti fi Baaletti qofa baqatamee godhamee nutti himamu haadho. Seenaa warra kootii fi akkaataan itti bade na caalaa namni biraan natti himuu hin danda'u kan. Yoo akkas ta'e they are underestimating me. Umrii wal caaluu dandeenya, muuxannoo wal caaluu dandeenya, bakki itti wal hin caalle garuu hin jira. Kanaaf Harargee keessa caanii Somaalee keessa warri Tuulamaa hin turre jedhanii natti himuu barbaadu. No, we were there. Somaalee keessa bee turre, Moqaadishii keessa bee turre warri Tuulamaa bee. Ali Birraa bee ilma Tuulamaati. Dr. Ali Birraa warra Bachooti bee. Okay. Lakkiin beeknaa qabsoon kun kan jalqabame xinsisumti tunuyyuu bakki isheen irraa bukoon ishee jalqabdee odoo reediyoon hin uumamin hin duraadha. Maabarri wayii walitti dhufteeti maabarri sun jabaatteet reediyoon sun uumame. Reediyoon bara 1962 Moqadishoo irraa afaan Oromootiin yeroo duraatiif dubbatamte suni bukoo bakka wayiititti waa bixxilamtee irshoo jalqabde takkatu murna wayii qabaattee murni Oromummaa sun kaleessa waa sodaatanii qottuudha jedhamaa gaba qottuudha nuti jedhan garuu qottuu ta'aniiti akka waan qottuu jedhamu kana alagaan nuu baasee fakkaataar. No qottuu namni nuu hin baafne gaafa Somaaleen itti jabaattu jala darbanii of baraar waan barbaadan nuti qottuudha jedhanii darbanii Moqaadishoo seena warri keenya. Akkaataa Zaadbaarreen gaafa uumamtu lafti Oromoodhaa miti lafti kun lafa keenya waan jettuuyyuu Oromoon lafa kanarra ture waraana sirna Itoophiyaan nugusoonni sun irratti kaasan san jalaa dheeffuudha lafa isaanii gadhiisanii gaafa isaan Somaaleetti galani bakkeen kun qullaafi. Somaaleen hoo kana laaltu lafti kun qullaadha. Kiyyaa jette. Saniin booda Oromoon as deebi'ee rakki keessanii miti kaleessa nuti beekan qottuudha jenne akkasin nu miineef jennee qottuudha of hin jenne malee nuti bee qottuudha miti nuti Oromoodha jedhan. So warra asirraa sirna biyya sanii garboofata san jalaa dhokatanii Moqadishoo seenantu walitti ititanii reediyoon sun akka uumamte taate bara 1962 yeroo duraatiif Moqadishoo irraa tamsaate. Isheen sun itittee bara 1964 akka afooshatti walitti dhufame. Warri walitti fide jarra abbaa gadaafaadha. Now sheekota baay'eetu bakkeessan turan. Isa santu dhufee bara 1969 uumame. Alaabaan achitti uumame, faaruun achitti uumame, maaliyyoon achitti uumame.
Jaarraa abbaa gadaa Finfinnee dhufee gaafa leencoo lataa faa gaafatu lakkii nuti hin deemnu asuma magaala kana keessatti asumatti akkuma taane hojjenna malee wanni yeroo ammaa kana bosona nu seessisu hin jiru jedhanii gaafa isaan didanii badhoo dachaasaa wajjin deeme bakka jaldeessa jedhamu sanitti gaafa kora godhatan wanti isaan haaraa Moqadishoo keessatti bocanii fidan isaan asitti jijjiiran tokko illee hin jiru hin mirkaneessan. Irra gattaa'anii mirkaneessan. Bakka mirkaneessan kanatti kora godhatame irratti adda duree godhanii kan bakka isaan godhan jaarraa abbaa gadaati mul'isi. Dhimma siyaasa irratti immoo namni isaanii aangootti kennan odoo leencoo lataa fi baaroo tumsaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessan seeneen namni jaarraa abbaa gadaa wajjin seene aangoo kana jaldeessa irratti itti kenname. He was badhoo dachaasaa. Namni kun hoogganaa siyaasaati. Nama hoogganaa siyaasati irra turu jarri kun bara Qayshibbirii jedhamu kasaniin booda Qayshibbirii kana jalaa baqachuudhaaf dabdaabbee eenyu guddisaa barreesse fudhatanii dhaqanii dhokachuu dhaqan jedhamaa garuu diiguudhaaf dhaqan. Gaafa dhaqan already aangoon achi jira. As keessatti waa baccee uumanii soba baay'eetu nurratti himame bara 1973 kanaafan gaafa gaafan eessarraa jalqabuu qabna tokko dubbii qulqulleeffachuu qabna irratti kaane naman arrabsine nama waamne maatii namaan tuqne mindaa namaa waamne bakka nyaatan hin jenne uffatatti hin kaafne we are just touching the fabricated history to be uprooted out of Oromo nation jidduu keenya keessaa buqqa'uudha qaba. Kanammoo akkamitti buqqifne dhugaa wajjin ni manna kanaafan maal jedhe addi bilisummaa Oromoo yoom ijaarame eessatti ijaarame eenyutu ijaare tell me kun dhufee kun akkanadha kun immoo dhufee 1973 natti fakkaata caalaa bayyanaa faadha meelinna hixa faal kaza boohala inni sun hin ta'u dhiisaa bakka leencoo lataa maal nuun jedhe hoo barbaade anis baaronis magarsaa maaniyyoonis caalaa as turree asumatti mari'annee waa bocnee dhokanneetuma asuma Finfinnee keessatti bittilee the bias this is false. Asuma moo deebisee ani wanji sukkaar fabrikaan hojjedha adda bilisummaa Oromootti akka makamu kan godhee baaroodhaa dhufee adda bilisummaatti makamee mos hin jedhe. So why they lie this? Sobni kun maaliif barbaachise? Okay isa moo godhan badhoo dachaasaa nama hoogganarra jiru gaafa leencoon nafuu diingata mataa dhibamaa. Maal erga dhibamaa ta'e jaarraa abbaa gadaa isan argu? Hayyuu duree wara adda bilisummaa Oromootii be. Hooggansi kun akkamittiin agarre? Okay. Hin agarre haa jennu. Jaarraa abbaa gadaa haa du'u malee mul'isa haa jiraachuu haa baatu malee namoonni bakkeessan turan kora adda addaa keessa turan har'a nu bira jiru. Lakkii namni kun nama fayyaadha. Namni kun kitaaba barreessee ture. Lakkii akkasiyyuu miti. Kunoo akkana ture gaafa nuun jedhani leencoo qofa amanaa kan jedhu kuni eessaa dhuftan isinii jennee gaafa gaafannu maaliif uummata wallaggaati kennu hin dubbatinaa jechuudha miti. That's a kind of intimidating. We don't give a shit for such kind of like intimidations. Nuti kan barbaannu dhugaa walitti himne koottaa jennee waamne akkuma warri asirra jirru kun naamusaan dubbatu kana warri kunis dhufee naamusaan dubbachaa nama arrabsuudha miti. Leencoo barbaade abbaan barbaade morma irratti fannifachuu dadhaba. He's an individual person but he's responsible for what happened to us. Ani jedheera personaalin jedhe daboon waan mannee warri asirra jiru kun hin jedhe anatu jedhe leencoo lataa qabsoo Oromoo wayyaanetti kennuudhaan wayyaaneen oggaa 27 ummata Oromoo akka isheen keessa buqqiftu kan godhe isatti gaafatamaan isaan jedhe. I said so. Akkamitti ani leencoo lataa girmaa caalee Oromoo keessatti akkanuudha girmaa caalee inti what did he learn? Akkamitti wal kabajaa jirraa Oromoo keessatti? Akkamitti nama laalaa jirraa? Nama qe'ee keenyaa ta'e nama barate. Nama koonaan ta'e akkana gatu inni kun Oromoodhaa hin ta'u. Kanaaf fanxoon Oromoo keessa jiru anatu sii beekadha. Isa kana akkam goon dhugaa walitti himuudhaan buqqisuu qabna. That's my stand. As jirra. Asirraa kaaniti eenyutu kana fide eenyutu kana godhe maaliif kana godhe kan jedhu asirraa fide. Seenaa baay'ee nutti himame dhugaa miti soba. Kanaaf waamichi nuti goone ilmaan Oromoo baadiyyaa gabaa kibbaa. Namoonni leencoo personaalii jaalatan jiraachuu danda'u. Jaalachuun mirga keeti maaliif jaalatten jenna. But when it comes to history waan waloo keenya irratti gaafa dhufu garuu tokkoffaa ilmaan Oromoo tuulamaati irratti daba hammana hin jedhamne godhameera. In fact ilmaan maccaati irratti ummata Oromoo maccaati irratti daba hammana hin jedhamne godhameera. Duuti baaroo tumsaa hammarlee har'allee ilmaan maccaa gaafachuudha qabduun jedhe. Maali kun yakka qabaa?
የግድ በቃ አማ ተኮ ሆነ ማረብሰን ይነንጠጋ ሚዲያ በቃ በዶደቻ ጭንቅላቱ ይታመማል አሉ ገደለ አሉ በቃ ሰምተናል በቃ አለቀ የሚባል የለም። የማንም ማይም እንደፈለገ ሰው እየሰደበ ነው ከሲሚቲ በጀራን አለቀ ሚቲ ነገሩ አኒ ከነንጀደ ዋንቶክ ኦኬ አስራ ካኔ ሚቲ አርጊውመንት ጅራ ሚቲ ነምቸ ዲፌንድ ጎዱ በርባደኒ ኢትስ ኦኬ ኮንቲኒው ጋሩ ፉርማ ተቀምነ ፉርማን ኑት ቀምኖ ኮሬዋ ቁልቁሌሱ ወጅኒን ሀ ኢጃረኑ ጀነረ እንገደስ that is the only way we can move forward ኮሬ ቁልቁሌሳ ኢጃራቹ ደቀም ኮሬን ተቆ ዳበቹ ቀም ኮሬን ኩን ዳበቹ ደንዱራ ኢበምኔ ሶሶበምኔ ተኡ ይንቀብ ወንን ውገሉ ቀቡ ሶባ ዳገፈቹ ሶባ ፉዳቹ otherwise ሶባ ከነ ኑቲማ ካዮ ብራ ሆዱ ባሂንቀባነን አለቲ ሰበቢን ጋፈ ኑቲ በቀላ ገርባ አረ ጡምባ ወያኔ ጋፈን ጡጡት ዱበተ ደሜ ያኔ አረብሳም እንጁ አነን አረብሳ በቀላ ገርባ ጎተክያ that's not gonna work my friend አማች እንተ ሆነ ከሲሱን ጃለተስ ጅቢተስ አባን በርባደ ፎኮርቴ ፎከሩ ባቴ ኦሮሙማ ወጅኒን ቀምና ብይ ከወሎቲ ወልከበጅኔቲ ማለ ከንገንደ ክያ አይበሉዳ ከንገንደ ከይቲ ግርማታ አደሳት ረቲ በልበላ ኦሳ ጩፍቴ በቀላ ገርባ ከንከሰ አከ ፈርዳ ጉሉፉ አከሲቲ ቶኩማን ጀዳሙ እንጅሩ ማይ ፍሬንድ ከናፍ ጋፈ ኩኒ ታይ ኦሮሙማኑ ከና ጋፈ ኩን ኑራ ፍረቻ that's not gonna work my friend ሆዲ ገሙ ቀበ ዲጉ ደቀብና ዱጋረት ይጃረምና ማለ ሶበረት ይጃረሙ ቀም ከናፍ ዱጋ ወልቲ ማጅራይቹ ለኪ ጀደሜ ከሳ ሰበቢ ኑቲ ኡምኑ እንጅሩ ከናፍ ቀብሶተ ከንክየ ተውደ ቀባ አንሲት ቁቀሙ ደንቀባ አትሲት ቁቀሙ ቀብዳ አኒፊ አቲ ኢንስ ወልቲ ደበለምኔቲ ከንኬኛ ጀኔ አንስ ነመረሬ ሲስ መረሬ አኒ ኢጀከ ጀባ ዱባሲ ተኤ አቲስ ናታቴ አንሲ ሂርክሴ አቲና ሂርክፍቴ አንሲ ጃለዴ አቲና ጃለቴ ወልመረሬቲ መለ አከበርባኔ ጋፈ በርባኔ ነማ አረብሳ ጋፈ በርባኔ ሞዩ ያከንታኔት ትዱበተን ጃርሳ ከነጅ ሃዶ ኢሳዲሲቲ ሉክ ዋዬ ጎበነ ዳጬ ዋን ሰዲ ቆፈን ስትሙ ደንዳአን ዋዬ በዲ ሌንጮ ግሩ ዲግደማ ኦል ስተን mu danda'an ጎበነ ዳጬ ግሩ ዋን ተከነት mu ደንደሱ አንለሰን አዘርዋይስ ዋን ሌንጮ ለታፋ ናሬቲቭ ይዛን mu ደንደሱ ከናፊ በዲ ነማ አከንታኔ አከነማ ይመል አከነኒ ሪፈዱ አከነኒ ሐምሌ hinqaban ሰኚ ጎበና ጀደ አከር እንዴ ጃርሰሜ ቀጡ አሲት ነቃነስ ያነስት ጋፈንድሩ ጀልቀ ኦጋ ጃነራ ጀለታዬ አባኮ የደን ጀለታዬ በረሱ ልመቱ ለባከና ወረ ጎበና ከነነ እንዴ አዲ ቤት ሁለማ ጋፈኛ ለኦ እንንትቃል ሐረቲን ፈረዱ ጀረሰን ማሊፍ ናራቲቭን ኡመሜቱ ይሳ ጎበና ጋፈ ጀደ ነሪ ፈደዱር አመሪፋቱ ሰንከሰ ደርቤ በቃ አም ጎበና ወኑ አላባለና ፈንስ yes I am that ምንም ማረግ አይቻልም በባልቻ የፎከርክ ግርማታ አደሳን መስደብ ኦሮሞ አረገ ገበዮ ጉርሙ ጎታ ኦሮሞቲ ባልቻ መድፋ ገላባጩ ብቻ ለብቻ የተ ሰኚብ ኢሳ አነ ግርማታ አደሳ አባራ ኦሮሞ ማነከሰ እንጀሩ ኢሳው ከበጅ አነስ ከበጀት አኒ አላባ ሰንቀበት ተና አረብስታህና ታደሳ ብሩስ አረብሳ ጅርታይቹ that's it አኒ ሰኚ ታደሳ ብሩቲ ቀይሳተን አለደ ጎሳ ወር አብቹቲ ኢልማ ኦሮሞ ቱለማት አከረቲ ወልከበጅነ ማለ አባበር ባን ሾምኔ ዘውዲ ረጎነ አባበር ባን ኦቄ ዲብኔ አከልትንተው ለመፋ ቀብሶ ኑቱ ኡመን ኖ nobody god man ኑሌ ማና በሮንታቲ ባነ ኒቤና ሃይ ያደ ቀብና ሙልጠተ ቀብና ኡመተ ከኛ ጃለና ለኪ አነቱ ሲጫላ ጃለታ ጃለቹን ጋሪ እመነኝ ገሩነ ጫላ ብየ ኮን ጃለቱ ኦኬ ከናፍ ገቲ ጋፈ ባፍኑ ገቲ ነማ ገዲ ቡሰኒ ሆጂን ኑቲ ሆጀኑ አሲፍ it is not professional ነማ ሀርካ በለሱን ሲሪነት ተፈካቱ ወደወን so we need to respect each other and actually warronni numormitani am an individual person it's okay garu jarsoli namota gurgudda asirra jiran kan tiktok irra wanta anif qof namota gurgudda barasani barnonni baay'en turre beka garu qawwe baatani gammoji hararge keessatti warra gubatan warra bakkeessan turan lakki seenan kanamiti kana beekna gaafa jedhani tokko qabsaare enne kabaja tokko mo warra qabsaaye biyye nyaachisa that doesn't work guys lakki oromo lakki
waan beekanis haa beekani haa baratanii wallaalas haa ta'ani garuu Girmaa Taaddasaa caalaa qawwee baatanii bosona san keessa turaniiru. Har'a as jiru lakki akkasii miti seenan gaafa jedhani leencoo keenyatu caalaan daatin hoggana warqa. Gaafa nuti namicha kana immoo hojii isaa gadi baafnee saaxillee himnu doongii bittuu wallagga Oromoo jechuun anaaf amma nan qa'a ammaa achiin dubbadhuyyuu akka barbaadanitti fudhadhaa. I don't really care. Murni dhimma kana faarsu garuu fanxoo Oromooti, diina Oromooti, tasgabbaa of laalladhaa. Oromoon hin diigamuudhuma qaba. Dhugaarratti ni ijaarramna. Oromoodhaaf Taaddasaa Birruu waan tokko fixee jira. Wanni Girmaa Taaddasaa duubatti deebi'ee fidus hin jiru. Wanni isinis haaraa dhaqxanii fiddan hin jiru. Taaddasaa Birruu dheeraa irratti fixeera. Nuti Oromoodha. Amantaan keenya lammaffaadha. Eenyummaan keenya dura eenyummaa keenyaan amantaan addaan nuun baasu halbee tokkoon saani tokko qalame nyaatame waadadhaa dhiigan xumurreerra. Oromoon dhagaa amanii, bofa amanii, hantuuta amanii amantaan Girmaadhaa miti kan fayyisu suma fayyisa. Situ jaalate siifan kabaja hamma dhuciisi. Ittiin sirbi ittiin kadhadhu sin kabaja. Gaafan ani si kabajuu dadhabe. Oromoon dhaabadheeti miti ana gadi na rarraasuudha qaba. Gaafan amantaa keessi kabajuu dadhabe. Because that's your individual. Gaafa niitii fuutu Girmaa Taaddasaa hin mari'anne kan jaalatte si. Lapheen niitii jaalatte si. Sitti kan bareedde si. Kan dhaqee ani si jaaladhe dheessi. Kan waadaa galee fuudhee wajjin ciisee ilma irraa dhalu sidha. Girmaa Taaddasaati miti. So niitii fuutee fi waaqayyoo ati jaalatte siifan kabaja. Oromummaa waloo garuu wajjin tifkanna, wajjin guddifanna, wajjin dagaagfanna. Kanaafuu dhaabbannee of laaluu qabna. Otherwise akkanumaan wal dadhabsiisuun faayidaan qabu kana sirriitti naa hubachuudha qabdu al tokko asirraa kaanee wallaalla jechuun barbaada. Girmaa kiyya. Ini buat teko. Dia kau tak. Ada Girmaa wae barbaade ti. Ba Oromiyaa kanatti beektamal jedhee gizee maqaan jechuudha. Wanni biraa garaa baqeessanii duutii gani beekta. Dubbiin immoo garaa baqeessan fayyitii ganna. Yoo dhugaa dubbachuudhaaf haqarra dhaabbatanii ragaa qaban irratti hundaa'anii dhugaa dubbatanii gartee dhugaa dubbachuun sankoo Oromoo gargar facaaf taate Oromoon gargaraa facaatu. Durmaan dhugaa irratti ni ijaaramne jechuudha. Hanga yoome yeroon hin geenye wanni kun ammoo wanti qaamni amma gartee qaama tokko irratti yookaan naannoo tokko irratti duulu jiru akka Oromootti namni kaasa irratti dhufee gartee yaada isaa kana jiru akka Oromootti kan dubbatu jiru ammoo rakkoo Oromoo keessa dhufte bikka rakkoon itti dhufte rakkoo sayyoon isaati dhabne rakkoo sanitti muufa har'a yeroon hin geenye jennee tumoo yoo deemne boorus nama biraan nyaatti bitee nama biraan nyaatti nama nyaachuu malee dhaabbachuu qabdi dhaabbachuu danda'uu qabdi bikka haayinni dabeetti haayinni bikka tanatti dabee jira haayinni kun uummataa ifa ta'uu qabaadha. Yoo san hin taane namni akkamitti hanga yoomi ilaa amma jecha reefu wanti gurbaan isaa obboleessi kiyya kun jeen amma yeroon hin geenye Oromoon fi Umaarreen wanta taane waan akkas akkasaniin ilaa yoom namni wal cabsaa amma yeroon hin geenye namoonni badii isaanii bifa beekanoo badii isaanii gabbaanii badii isaanii fudhatanii dhiifama uummata gaafatanii badii isaanii irraa agartee akka namni ganaa lama deebi'ee badii akkasiillee hin daleenne badii isaa amanuu qaba badii isaa san amanuu diddaadhaaf nama jala galee gartee naannoo jala yoo garsan dhimma isaati. Kanaaf wanti nuti jechuu barbaadu akkuma isin jedhe dubbiin garaa baqeessan fayyiti. Qabdi haqa jirurraa wannummaa feetee isin deebisanii kan jechuu barbaadeeti jiraadha. Galatoomii baaraan illee daqiiqaa takka waan biraa hedduun dubbadu Girmaa kiyya dhiifama. Maal seeta? Safiin yeroo dura jalqaba jallattee inuma hin jirtu jetti Oromoon. Maal jechuu barbaada? Kaleessa gartee Tsaggaayeen haa galatoomu adda bilisummaa Oromoo tan amma marroon deeggaramtu sana tan marroon deemuu jiru tana addunyaa tana guutuu namni keessa deemee bakka bu'ee haasa'aa ture eessa ture. Akkanuma akkanaa miti. Ta'ee shira as keessa deemu. Shira kana gartee didee har'a fadhu deeggaruu baatu san mirga isaati. Ammoo dhugaa jirtu kaa'uun irratti arrabsaa jiranii jechuudha. Silaa bakkaa fi lafa Oromiyaa irra ture Tsaggaayeen warra nyaadhamu san irraa yamma. Maaliif dhugaa dubbattaadha? Maal jee warreen baquu ilmaan Oromoo gartee fannisee samii keessatti nafxanyaan gartee qottee duudaan deemaanii ture san bar isaanii miti nuun jaani gartee maqaa faannoo warra balleessuu
Look at wahuma kaleessa TPLF fi Shabiyaa waliin hojjechaa turan kunillee dalagamaa jira. Kamaal Hibboo jaalshanyi warreen meeqantamtu achi keessatti ammallee asaasineette hedduu kanuti qabeenu kadhageenyee fi agarree malee meeqantamtu ta'ee jira beeka ilmaan Oromoodha. Wanni tun diigamuu qabdi. Kijiba irratti kijibni walitti tuulame diigamuu qaba. Arrallee borullee. Nuti bakka jirutti dhugaa waliin dhaabbanna. Hanga lubbuun jirru dhugaaf dhalanne dhugaa dubbanna dhugaadha borullee gabbaanee dubbachuu ta'e. Kana godhuun mataa keenyaa fi miti hawaasa keenya sabaa sablammoota Itoophiyaa guutuudhaaf maaliif akka namoomaa sababa biraa Oromoo caalchisee osoo hin taane farsamni xiqqaatee guddaatee kabajaan dhugaa sanii irratti biitii ijaaramuu qabdiidha. Saniifuu addi bilisummaa Oromoo tan qabsoo kaleessa jaarraan abbaa gadaa itti lafaa kaase masaraa mootummaa jirti. Direct or indirect. Taankii fi baankii illee kanatti haayidamu. Kan hidaamne yoo tolte tolu baatti Oromoonni tolfatti maas. Wanni takka wanni sodaa jaan hin jirtu. Okay, garuma seenaatti naa deebi'a. Seenaa Oromoo nan barbaada. Gara siyaasaa dhaquun barbaadu. Naa ulfaadha. Gadaa jira. Gadaa. Jira baga jiraate Dr. Hundi keessan baga jiraatanii. Yeah, just focus for me on history. I don't want that Ethiopian politics. I'm not interested. Yeah, I'm not one of those. No, not you. Just to remind others. Right. No, I got you. Laal maal isinitti fakkaate beektaa? Amma maaliif isloogaana kana kaasuu qabnaa jeena mana. Every single individual Oromoo badhoo dachaasaati. Badhoo dachaasaa akka hiree ta'eeti tuulamatti dhalate. Kaleessa gaafa sooressa abbaa gadaatii wajjin ilaalchaa fi kaayota akka irratti wal hubatanii adda bilisummaa Oromoo kana keessatti for the first time miseensa yookaan ammoo hooggana olaanaa waajjira siyaasaadhaa sadarkaa ministeeraatti kan filame nama kana. Waan tokkoon duuba deebi'ee si yaadachiisuu barbaade. Dubbiin badhoo dachaasi qabsoo qofa keessatti hin eegalle. Wantaan ani gartee akka namaatti qormaataan hanga tokkorra gahe badhoo dachaas gaafa duubatti as naa koottoo akkasitti naa tolti amma sin dhaggeeffadha. Everybody. Ilaalamma gaafa osoo ni gartee badhoo dachaas osoo gaaratti hin deemin dura dubbiin gaafa amma deemanii baaroodhaa fi leencoon faan osuma waliin jiranuu gurbaan kuni barataa xiqqaadha. Rakkoon gurbaa kanaa maal akka ture? Badhoo dachaas yeroo sanitti wareegama Taaddasaa Birruudhaa nama qorachaadhaa ture. Ajjechaa Jeneraal Taaddasaa Birruu keessa maaltu jira? Kan jiru kana qorachaa turuu isaa baarotumsaadhaa sirriitti beeka. Okay? Itti baha waan sanii amma akkasiif akkasillee hojjechuu baadhe maaliif waan kana gartee dubbiin kun Oromoodhaaf is international hero dha. Sooressa abbaa gadaadhaa osoo hin du'in dura rabbi ramataa godhuu fi maal jedhu qabsoon Oromoo tun gaafa deemtee tuulama keessatti hidda hidhatte Oromoon bakka itti deemtu sanni geessii jedhe 56 years ago. Garuu wanti hedduu ammallee nasheen isoo jiraate maaliif jettee jee namni gaafate hin jiru to this day. Okay? It could be strategy or it could be, I have no idea. I wish somebody asked him. Maaliif waan kana amma isin kaase? Dubbii badhoo dachaas kan amma wanni inni gartee ijoo guddaa ta'ee baheef maali yookaan ka'eef maali? Badhoo dachaas irratti jechoota gartee fakkeenyaaf namni kuni nama fayyaa hin qabne. Jecha kana kan dura moggaase baarotumsaadhaati. Hidar jaalattanii jibbitanii. Gaafa badhoo dachaas That's true. Go ahead. Gaafa badhoo dachaas isaanii gartee iccitii haasa'u jiru duubarraa surprise itti dhufe murtiin yeroo
sanitti jarri lameen irraa haasaa ture ajjechaa sooree isaa yookaan ammoo jaarraatii fi badhoo dachaas. Adda number 1 badhoo dachaas akka ajjeefamuu qabu kan. Inni kun isa gartee qormaata Jeneraal Taaddasaa Birruutii wajjin waa wal qabate. Isa kana gaafa biraarraa dubbachuu dandeenya. Ammoo inni tokko kan rakkoo nuti taa'aa jiru Dr. Girmaa fi namoonni waan kana haastan martii keessanuuhu bakkoota adda addaatti waan kana haasuu ammoo gartee internaali linkii waan kana godhuu danda'uun hedduu barbaachisaadha. Kaampeenii kun. Kaampeenii badhoo dachaasii fi jaarraan abbaa gadaadhaa those are the true heroes namoota akeekaa fi kaayyoo dantaa waloo uummata kanaa irratti wareega kafale. Rakkoon waan santu haajaa godhame. Waan tokko kanii amma gartee dokumentii fi evidensiidhaan harkaa qabnu dheengadda gaafa sanyiin faan galanii yookaanuu sanyii faarratti olli deemaadhaa ture maali? Sanyiin yookaan ammoo fakkeenyaaf jechi gartee amma ilmaan goobanaa daaceedhaati yoo kuni inni kun kan duraatii miti. Amma gaa xiyyeeffannaan sanyii faarratti godhamee shurrubbees dabalatee akka inni deemee diinatti harka kennatuuf lubbuu Oromoodhaa nama 300 oltu achitti ajjeefame. Ijoollee Oromoodhaa. Kichuu ijoollee Oromoodhaa. Waan tokkoon isinitti hima. To this day yeroo ammanaa fi isin waliin teenyaa haasofnu kana ololli deemaa jiru, kaampeenin deemaa jiru, nu nama jaarma kana keessa ture jiruus ammaas. Dubbiin guddaan ijoon guddaan deemu kun ammaan tana maali? Amma ijoollee hanga tokko naannawa tokko kaleessa qabsoon keessatti uumamte sana filtara awuti goone namni chaalenjii nu godhaa jiru ijoollee goobanaadhaati waan jiru. Ijoolleen tun ijoollee goobanaa daacee osoo hin ta'in ijoollee badhoo dachaas, ijoollee jaarraa abbaa gadaati. Alright? Har'a yeroo naafis waliin dubbachaa jirru kana maqaa agartee ijoollee goobanaa daaceedhaati. Ijoo kana lubbuu Oromoota ajjeefamutti jira. Eengaddallee gaafa kanaan dura mana kana keessatti dubbanne waan kana dubbadheen ture. Gatii biraa nu kafachiisuuf deemu jira. Qa'ee Oromoo irratti ibiddaatu belbelaadhaa jira. The only alternative Oromoon qabdu maali? Amma garee maafiyaatii fi gadhee kana filtara out godhu or wanni kun completely qilee haaseenuuhi jettee Oromoo walii galuu qabdi. Amma before I conclude waan tokkoon Dr. Girma either namni fudhatee fudhachuu baate either we believe it or not there is a historical responsibility ijoolluma gartee amma fakkeenyaa fi goobanaa daaceedhaa jaan kanarratti responsibilitiin Oromoodhaatis tan badhootii fi tan jaarraa abbaa gadaatis harkatti hoftee jirti. My biggest question is, can they able to fulfill responsibility kun eenyu gubbaarra jira beektani? Jaalabdii fi jaalbaroo lammii harka jira. Can they able to carry out this responsibility? Ni danda'anii kan juusan qaba. Do I have any doubt? Yes. Silaa danda'anii fi humni waraana gartee amma jaalabdii fi jaalboreen faan harkaa qabaatan humna dadhabaa tahee turte jarri kun hundinuu assaasineet tahee jechuudha. Especially booree lammiidhaa nama hedduu sodaatamu. Because the guy is a genius. Kanaafi ajjechaa lama daasanii fi kan qophaawamaa jiruu fi kaleessaas ture ammaas itti fufaa jira. Mariin keenya kunillee sadarkuma miidiyaa kana gubbaarratti illee bakkoota adda addaatti ha'uun isaan hafne. Yoo time zoning keenyallee adda adda kan ta'u ta'e discussion kun itti fufee deemuu qaba. Fuula dura. Isa sana gartee akkaataa linkii itti goonu sana faladha'uun dirqama tahaa jee yaada. Ulfaadha galatooma. Galatooma yaada furmaata dheengaddas waa turtee turte. Furmaanni ammaati kennite kun furmaata duratti nuti kaafne saniif I think springboardii gaariidha. Karaanis karaa sirriidha. Koreen dhugaa kana barreessee barbaadee qulqulleessee uummata Oromootiif qopheessu nu jidduutti dhaabbachuudha qaba. Dhaabbachuudha qaba. Dr. Girma, with all due respect, maal natti fakkaata beektaa? Dubbiin kun koreen furuuf hin deemu.
koreen akka furu. Oromootti daayilaagiin deemuu qaba. Garuu hojii dubbii murteessaa fi kii kan hin jee ani amanu xiyya kun kan hin amanu siin jee. Jarri kuni majority almost 90% waraana bilisummaa Oromoodhaa harkaa qaban. Over a year connection tokkolleen hin jiru. Hoggana waloodhaa ijaaratanii heeraa fi seera badhoo dachaasii fi jaarraan irratti wareegame sanii yoo kan lafaa ka'an taate this is a historical turnaround. Dubbiin achi jira. Either we like it or not. Itti fufa. I don't think so they do that. For so many reasons, and we can't. I talk have that this. doubt too. Continue. Absolutely. Yeah. For that matter, furmaani nuti qabnu waa lamatu jira hatattamaan. Waa lama keessaa inni tokko inni koreen kun dirqamuma. Koreen kun dirqama. Koreen kuni waa lama hojjechuu qaba. Dhugaa kana qotee baasuu qaba. Qopheessuu qaba. Dhugaa barbaadanii baasuu waan tokko isa kana mooyyuu minimize godhanii ummata akka ta'utti godhanii mooyyuu qopheessuunis waan tokko. Hamma sanitti koreen biraa garuu ummanni immoo Oromoo dhugaa koreen kun barbaadee fidu san dhaggeeffachuu akka danda'u godhanii ummata qopheessuun barbaachisaadha. Hawaasuma Oromoo.